Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessa biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu nabbaleessa keessa nagaa guutuun qabasnin jecha egaa hordoftoota kooyi nyaata hojjechaara jechuudha amma asmaamee waan tokko waliin haasofnu maaliif yeroo baay'ee nuti ijoollee kana madaamii keessa jirru maal hojjetti maal hojgooti si maal hojjettanii sin kaayyoon qabdanii sin karoora qabdanii sin online irra ooltu warroota min jedhanii deebiidha jechuudha amma wanta hojjennu kottaa ilaalaa isin jedha sumaanii amma dhimma qinamochi mana madaamii waan baay'ee hojjechaa wanti guyyaas nyaata hojjennaa galgala nyaata hojjennaa qursii hojjennaa mucaa keenya jechuudha kun daalatti amma kana hojjenne si dhokke shofi kana ate mucaa keenya jechuudha kun ijoollee keenya jechuudha ijoollee keenya nama gaariidha akkuma isin jedhe kaayi ena kunuuti siifaniin immoo nyaata hojjechaa jira jechuudha makaroniin hojjechaa jira akkootatiin ilaalaa akkasuma daawwadhaa isiniin jedha wanta hojjennu sakanaadha jechuudha warroonni maal hojjetan jettan koottaa ilaalaa shamarran kaayyoon qabdu shamarran biyya alaa kan jettani gaafa galli agarta malee ammaa fi isinitti mul'atu waan ta'eef kaayyoo akka dhabnee namni kaayyoo dhabu hin jiru garuu sammuutti yaadu dhabuudha malee namni kaayyoo dhabu hin jiru jechuudha akkuma argaa jirtan kunooti kun foon lokkooti makaroniillee isinitti agarsiisa sakanaadha makaroniin adii hojjechaa jira እና kun asittis akkuma agartani timaatimiin hojjechaa jira jechuudha maaliif jettaniiti ofis yaadachuu qabna isaan qofa osoo hin taane ofii keenya illee of yaadachuu qabna jechuudha fakkeenyaaf amma ana ofii makaronii kana adii kana hin jaaladhu waan ta'eef maaliif jibanii waan adda addaatti itti godhama waan ta'eef hin jaaladhu maaliif ofii makiyyaa addatti hojjetadha jechuudha waan hin barbaachisu kanaaf jennaan hojjetadhaaf nyaadha isin jedha isinillee akkanatti hojjetadhaaf nyaadha hojjetadhaaf isin jira maaliif yeroo hojjetanitti isinillee cinaatti hojjetadhaa isin jedha obboloota koo maaliif nyaanni malee hin hojjennu waan ta'eef abadan namoonni tokko nyaata salphata beektanii nyaata malee akkamitti sochoona akkamitti hojjenna dhugaa dubbachuudhaaf nyaannu malee እና ከስቲ ሆኖ አማ መኮሮኒ hojjedha isaanii ani immoo waan jaalanne timaatimii hojjetadha jechuudha namni akka timaatimii jaalatanii jirtanii baay'ee jaaladha timaatimii dhugaa dubbachuu fi hedduu natti tola timaatimii kanaaf hojjetadhaati nyaadhaa isin jechuu barbaada maaliif ofii keessanii yoo bilaaltan malee jarri ilaalu jarri nyaadhaan beeku hojjedhaa malee si ajajuu malee nyaadha isin jedhan kanaaf immoo ati dirqama keetii ofii keetii beektee nyaachuu jechuudha ilmaa irratti falas nyaadhatullee ergan godheeti inde hojjechuun immoo nyaachuudhaaf eessumattuu iyyuu hin jiru foolli fi nyaanni dhossaa hin qabu jedha oromoon keenya gizee mammaa kun jedhe kanaafiyyuu nyaadha akkasuma biddeen tolfattanii timaatimii kana immoo akkasitti illee murattanii nyaachuu hin dandeessan akka biyya keenyas jechuudha akka salaaxatti jechuudha biddeen nyaachuu hin dandeessanii iddoo kanatti warqaa hojjechuun kurtee hojjechuun akkasitti mutattanii nyaachuu hin dandeessu yookiin immoo xiqqoo ishee ibidda irratti falgootaniittis akkasittis baay'ee mi'aadha kanaaf hojjetadhaati nyaadhaa isin jedha na akkasan kaadhaa burteen isa kana hojjechaa jirti maalii burtee hin hojjettu hojii baay'ee agarsiistu sababa saniif amma isin waan hojjedhu seetanii miti daa'ima qofan guddisana seetan ani hojiin kiyya baay'eedha daa'ima nan guddisa kafana nan miicaa tuksii baay'een qabu garuu yuunifoormota bichaan tokko isaa nyaatas nan hojjedha manas nan qulqulleessa baqa yeroo hunda qulqulleessu mana yeroo torbatti gisee takka gisee lama akkas baqa maaliif namni akkasittis qulqulleessu hin jiru waan ta'eef anis immoo mucaadhaaf karaadha garuu nyaata misaa duraan nan hojjedha ture amma misaa dhiisanii jiru galgala bichaa fi
ganama qursiin hojjedha. Qursii fi misaadha. Qursii fi raatii qofa jechuudha. Akkasii isin jedha obboloota koo. Kanaaf immoo hojjechuu qabnaa jechuudha. Kanaaf immoo yoo hojjennu kana immoo dirqama nyaachuu qabna. Nuti illee godhachuu qaba. Godhadha. Homaa mara baashii haloltu dhibba shan. Waan ta'eef jettu hagam bira teenya abboo nuti biraa galla. Biraa galla. Jolina ya. Fifi. Fi. Mucaatu na yaa madii kama ijoollee itti isbaadii fi naan jedha. Kana akkasitti godhatanii nyaachuu dandeessanii jechuudha agartanii. Naa amma siifanii ilaala kan isaatti sin hojjetti tan ofiitti sin hojjetti jechuudha. Maal jedhaa Oromoon kee kan isaa gab godhanii maal jettiiniiti kan isaa kan ofii gab godhanii kan isaatti yaadan jetteedha. Kasani kan teenyatti illee hojjetanneet teenyaafis cinaatti hojjetachuu qaba kaakkumsan maal abbaa isaanii. Ani xixiqqeechee muruu kan laaxaa suni baay'ee mi'aawu silaa kan laaxatti illee dargootatti kan laaxaa daa'ee natti mi'aawu timaatimii baay'ee bilcheessuun hin barbaadan baay'ee bilchaataa akkasitti jechaa walasan hin jaaladhu. Dafii sana gartanii dafii tokko gartanii baay'ee natti tola. Ani fenne ol jaalanna. Timaatimii fi ani baay'ee ol jaaladha. Akka kiyyeen jaalattu mee namni akka kiyyeetti jaalatan timaatimii. Hedduun jaaladha timaatimii ana akkatti illee qaaraadhaa wajjin duwwaa sana nyaadha jechuudha biddeeni. Qaaraa shunkurtiitti muree zayitinaatti godhee waa maashaallah tabarakallah dhugaa rabbi hedduu akka mi'aa. Sitti illee nyaadha. Nyaadhaa isin hin jedhan mas hin jedhan nyaadha. Nyaata malee hin jirtu dubbiin nyaata malee hin jedhan. Agartanii qalliin hin jiru. Maa ijoollee kan isaanii qofa yaadna maa ijoollee jechaanis godhadha nyaadha agartanii kunudha mureen jira amma kun immoo kan filfil baaritii kan wannaati kan mokorooniiti jechuudha. Amma immoo mokorooniittanii jibunii minaamina kanatti godha jechuudha. Kunilaa jibunii kanneen sittiin godhaa isa kanallee ittiin godhaa mokoroonii ani sababa kanaaf hin nyaanne amma jibunii tokko hin jira waan jedhaa. Kunuuti kanas namni hin beekne hin jirtanii kan sitti godhama jechuudha. Sababa kanneen harakaata kanneen hin jaalladhu waan ta'eef ani hin jaalladhu harakaata saama soree kana jechuudha. Wai ana jalaa guddee ta'an kanaaf nyaachuu didaa jechuudha dhumaa galatti. Innaa sababa saniif nyaachuu didaa jechuudha. Amma immoo itti nannaqa ana duukaa ta'a akkas hojjedhaatii nyaadhaa. Waan nuti nyaanni fuulli osaan qabu jedhan kanaaf hojjetadhaa nyaadhaa. Sirriitti waan kana immoo itti fayyadamaa ijoollee. Itti fayyadamaa nyaadhaa sirriitti godhadhaati nyaadhaa. Maal abbaan isaanii dhugaa waaqa sin hin jedha. Ijoollee hin jabaata maaldhaa. Kireemiitu baadha garuu hin jabaata. Akka mataa dhagaa. Tillaaja keessa taa'e waan ta'eef. Ijoollee beekannoo dhadhaadhaan baay'adhaan wannoon kun doorannoo godhan. Yaa waaqa koo hin baay'adhaan dhugaa rabbi. Rabbiin baay'adhaan ijoollee dhadhaa baay'adhaan wannoon kun. Itittuu agartanii itittuu akkasidha jechuudha. Yaa rabbi ijoollee garaan isaanii kun maaldhaa garuu. Yoo. Dhugaa isin hin jedhu isaan akka nuti nyaannu isaan nyaatanitti nuti nyaanne jechuudha. Baanne Itoophiyaan dura iyyummaa qabdu ittuu immoo iyyummaan dhukkeen irraa kaasti. Waan garuu nuti baay'ee nyaannu hanga wannoo inni san malee jechuudha. Maali kana kasara kan hin dandeenye ittuu hin binnu dandeenyetu baay'ee ittiin akka tiftannee nyaannullee hin qabnu. Biyyi keenya iyyummaa waan qabduuf kaayi maal gochaa dhuffanna ree biyyi keenya walumaan beekna waan beeknuufi wanni ta'e iyyummaa qabaannan biyya ormaa irraa kaa biyya keenya irraa kaanee dhufne miti rakkanii jechuudha. Kanaaf hojjetadha nyaadha akka jaraatitti nyaachuu osoo hin taane nagaruu bakka hin jiraanne of eeggannoo godha keessattuu nuti Itoophiyaawwan
maala ka ta'e beeku akka piliippoonata sana nyaanne saamee iddoo ani barani citaa caban kaasana gowaa nyaatan itti jechuudha. Kunnillee jibni maankaa tokko godhee kan jira jechuudha. Isa kana immoo isa kanillee addaan mummura jechuudha. Jibuun biizati kun addaan mummura hin jira garuu jibuun biizaa kunillee baay'ee shaggaadha. Addaan mummurtee keessa gootaa baay'ee tokko gaariidha wal qabataa jechuudha. Ishee kanaaf jechuudha akkasitti godhee tanii umura jechuudha. Warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatan subscribe gochuudhaani share gochuudhaani maamila keenya ta'aa maaliin viidiyoo shamaan daawwachuu diddoo ijoollee gorsa keessatti hin tolle yookiin itti dhisee fi turtuufii waraabuun laayifii dhugaa rabbii maaliif ubbaa waan qabnu walii qoonna jedhee tanani hin beektan viidiyoo akkatti waraabuun baay'ee namatti ulfaata. Hojjechuun waan tokko soxxee nama qooduun baay'ee ulfaata. Kanaaf immoo subscribe naa godhaa, like naa godhaati, viidiyoo kiyyalee naa daawwadhaa. Warri isinitti tole immoo share naa gochuun hin dagatinaa isin jedha. Kuni dhaamsa kooti. Chaanaalli kun immoo akkuma beekamu anillee yeroo dhiyootti galee wantoota biyya keessa jiran isin agarsiisuudhaaf immoo qophiin qaba jechuudha. Kanaaf immoo ol jajjabeessuun aadaa keenya yaa ta'u jajjabeessaa isin jedha. Isin jaaladhaa, isin kabaja hunda keessanii baay'ee amma nyaata kana xumuraashi baay'ee.